trigonometric ratio of 0 degree to 90 degree. Egaa trigonometric ratio 0 degree dha haga 90 degree jiran kan waliin ilaalu ta'a. Haga xumura video kanaatti na waliin tura. We discussed how to determine trigonometric ratio of 30 degree, 45 degree and 60 degree using examples. Egaa waliin discuss gochaati turre akkamitti akka determine goonu trigonometric ratio kan 30 kan 45 akkasumallee kan 60 exampleota garaagaraa fayyadamuudha. Akkamitti akka determine goonu waliin ilaalaati turre. To derive the trigonometric ratio of 0 degree and 90 degree needs advanced concept of mathematics and will not be treated at this level. Sadarkaa kanatti egaa trigonometric ratio kan 0 degree 90 degree barbaaduuf isinitti ulfaachuu ni mala. Kuni kutaa 10tti kan barattan ta'a. Egaa trigonometric ratio kan 0 degree fi kan 90 degree akkamitti akka barbaadan kutaa 10tti unit 4 keessatti video waan anu jedheef baruu yoo barbaadan achi deemtanii akka ilaaltan asumaan isinitti hima. Gadi fageenya waan nu jedhee jiruuf achi deemtanii osoo ilaaltanii bareeda ta'a jechuudha. The trigonometric ratio of these two angles together with 30 degree, 45 degree and 60 degree are indicated in the following table 5.1. Table kana irratti egaa waliin wal bira qabaati ilaala kan 0 fi 90 degree kana jechuudha. Isaan kan faana wal bira qabdan ilaaltu degree isaan kana faana kan 30 kan 45 kan 60 faana wal bira qabdanii ilaaluu dandeessu asitti table kana irratti jechuudha. Kan 0 degree akkuma argitan saayiniin isaa 0 dha. Saayiniin 0 degree 0 dha. Saayiniin 30 degree immoo tokkorra lammaffaadha. Saayiniin 45 tokkorra raadikaala lamaati. Kan 30 akkuma argitan kunoo raadikaala 3 irra lamaati. Saayiniin 90 tokkodha jechuudha. Koosii 0 degree yeroo ilaaltan immoo tokkodha. Kan 30 immoo raadikaala 3 irra lamadha. Kan 45 immoo tokkorra raadikaala 2. Kan 60 immoo tokkorra lammaffaadha. Kan 90 immoo 0 dha. Taanii yoo ilaaltan akkuma argitan taaniin 0 dha. Tokkorra kan 30 immoo taanii 30 immoo tokkorra raadikaala 3. Kan 45 immoo tokko kan 60 taaniin 60 raadikaala 3. Asitti immoo undefined jedha. Undefined jedha. Maaliif undefined jedhe? Maaliif akka inni jedhe waliin kan ilaallu ta'a. Asirratti egaa saayiniin 0 degree maala 0 jenneerra. Kan isa kana immoo kan koosii immoo jechuudha. Kan koosii immoo tokkodha. Asitti immoo kan 90 ilaaltan saayiniin 90 tokko koosiin 90 0 dha. Kana jechuun saayinii 90 fi saayinii 90 degree fi koosiin 0 degree wal qixadha. Maaliif vaaliyoon isaa tokko nuu kenna jechuudha. Saayiniin 0 degree fi koosiin 90 degree wal qixadha. Kunoo 0 nuu kenna gatiin isaa vaaliyoon isaa jechuudha. 0 nuu kenna. Saayiniin 30 degree fi koosiin 60 degree wal qixadha. Akkuma argitan tokkorra lammaffaadha nuu kenna jechuudha. Saayiniin 45 fi koosiin 45 wal qixadha. Saayiniin 60 degree fi koosiin 30 degree wal qixadha. Raadikaala 3 irra 2 nuu kenna. Asirratti taanii jechuun taan tiitaa jechuun
Tan teettaa jechuun walqixa saayin teettaa over cos teettaa. Akkuma asirraa argitan jechuudha. Taanii jechuun taan A jechuun walqixa saayin A over cos A jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Fakkeenyaaf amma saayinii kan 0 digirii haa fudhannu. Koosii kan 0 digirii haa fudhannu. Taanii 0 digirii jechuun taaniin 0 digirii jechuun walqixa. Taaniin 0 digirii jechuun walqixa maal jechuudha? Saayinii 0 digirii hiruu koosii 0 digirii faana walqixa. Saayinii 0 digirii meeqadha? 0dha. Akkuma teebilii kana keessa ilaaltan 0 over 1. Koosiin 0 digirii waaniin kun eessaa dhufe? Koosii 0 digirii irraati. Koosiin 0 digirii meeqadha? 1dha. Kanaafuu 0 over 1 meeqa nu kenna? 0 nu kenna. Asirratti taaniin keenya meeqa ta'e jechuudha? 0 ta'e jechuudha. Isa kana immoo haa ilaallu akkamitti akka kana dhufe ilaalla. Saayinii 30 irra koosii 30 jechuudha. Taanii 30 jechuudha. Taanii 30 jechuun 30 digirii jechuun saayinii 30 irra koosii 30. Saayinii 30 meeqa? Asirraa ilaalaa. Saayinii 30 tokkorra lammaffaadha. Koosiin 30 meeqa? Raadikaala 3 irra 2ti. Kanaafuu amma nuti maal goona? Taanii 30 jechuun maal ta'a? Asii tokkorra 2 qabna saayinii jechuudha. Tokko irra 2 hiruu raadikaala 3 irra 2 ta'a. Asii lamni 2 badaa. Maaltu nu hafa? Asii waaniitu nu hafa. 1 over raadikaal 3tu nu hafa. Kunoo asitti 1 over raadikaal 3. Waan immoo taaniin 45 immoo waanii nu kenne. Kana jechuun akkuma argitan saayiniin 45 tokkorra raadikaala 2ti. Koosiinis akkasuma tokkorra raadikaala 2ti. Kanaafuu lakkoofsa wal fakkaatu yeroo walii filtan maal argattu? Tokkorra raadikaala 2 hiruu tokkorra raadikaala 2 meeqa arganna? Waanii arganna jechuudha. Kun asitti waanii arganneera. Asitti immoo kan 60 ilaaluu dandeessu. Saayiniin 60 meeqa? Taanii jechuun saayinii irra koosiidha. Kanaafuu saayiniin 60 meeqa? Raadikaala 3 irra 2ti. Kun akkuma argitan. Raadikaala 3 irra 2 kana meeqa firtu? Tokkorra 2 firtu. Maaliif koosiin 60 tokkorra 2 waan ta'eef jechuudha. Asitti lamni 2 badaa maaltu nu hafa? Raadikaal 3 maaltu nu hafa jechuudha? Raadikaal 3 over 1 ta'a. Kana yeroo hirtan maalidha? Raadikaal 3 ta'a jechuudha. Kun asitti raadikaal 3. Asitti immoo undefined. Undefined yeroo jennu hin furamne jechuudha. Furmaata hin qabne jechuudha. Undefined yeroo inni. Kanaafuu akkamitti furmaata akka hin qabne ilaalla. Asitti taanii jechuun saayinii irra koosii jechuudha. Koosii jechuudha. Kanaafuu maal goona asitti? Saayiniin 90 meeqa? Saayiniin 90 taanii 90 barbaanna. Saayiniin 90 meeqa? Tokko ta'a. Koosiin 90 meeqadha? 0dha. Kanaafuu tokko irraa 0 jechuun undefinedha jechuudha. Maaliif lakkoofsi 0dhaaf hiramu hin jiru jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu riil nambarii ta'e lakkoofsi kamiyyuu 0dhaaf kan hiramu hin jiru. Yeroo kana maal jenna? Undefined jenna jechuudha. Undefined jenna. Furmaata hin qabu jechuudha.
Remark: from the above table, you can observe that as angle A increase from 0 to 90 degree, sin A increase from 0 to 1, while cos A decrease from 1 to 0. Maal jedhaa asirratti egaa teebilii kanarraa yeroo ilaaltan aangiliin keenyi 0 irraa gara 90tti dabalaatii deema. Gara 90tti yeroo dabalaatii deemu vaaliyuun saayinii gatiin saayinii maal ta'aa deema? Dabalaa deema. Eessarraa eessatti? 0 irraa gara tokkotti dabalaa deema. Vaaliyuun koosii immoo yookiin gatiin koosii immoo hir'achaatii deema. Eessarraa eessatti? Tokkorraa gara 0tti hir'achaa deema. Akkuma argitan kun asirraa. Asii yeroo aangiliin keenyi 0 irraa gara 90tti dabalaatii deemu gatiin saayinii maal ta'a? Dabalaatii deema. 0 irraa gara tokkotti dabalaa deema. Akkuma argitan kun 0 jedha 1/2 jedha. Achumaan tokkorra raadikaala 2dha. Achumaan raadikaala 3 irra 2 jedha. Achumaan 1 jedha. Taaniin immoo maal jedha? Dabalaatii deema. Akkuma argitan 0 irraa egaa aangiliin keenyi 0 irraa dhufee gara 45 yeroo dabalaa deemu taaniin keenya maanni 0 irraa gara tokkotti dabalaa deema. 0 irraa gara tokkotti dabalaa deema. 45 irraa ka'ee haga 90 gahuttis akkasuma dabalaatii deemaa jechuudha. Asirratti saayinii irratti 0dhaa ka'ee haga 90 gahutti gatiin saayinii keenyaa 0 irraa ka'ee innis hin dabala jechuudha. Yeroo aangiliin keenya dabalu waan saayinii hin dabala. 0 irraa ka'eetti haga tokkotti dabala jechuudha. Taaniin immoo haga 45 gahutti dabalaa deema. 0 irraa ka'ee gara tokkotti dabalaa deema jechuudha. Yeroo aangiliin keenya 0 irraa gara 45tti dabalu 0 irraa gara tokkotti dabalaa deema. Erga 45 bira gahee gara 90ttis yeroo deemu akkasuma dabalaati kan inni deemu jechuudha. Taaniin dabalaati kan inni deemu. Maal jedhaa? On the other hand, the value of tan increase from become 1 jedha. From 0 become 1 at 45 degree and continue to increase until 90 degree. Egaa kan taanis dabalaa deema. Inni 45 irratti gaa kan tokko qaqqabu. Achii 45 kaasee haga 90 gahuttis dabalaatii kan inni deemu jechuudha. Trigonometrical value of angles from a table. Trigonometrical value aangiloota teebilirraa akkamitti akka barbaaddu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Kunis eessa argama? Teebiliin kun dhuma kitaaba keessan irratti kan isin argattan. Peejii isa dhumaa irratti argama. Sin theta, cos theta, and tan theta for 0 degree less than or equal to theta less than or equal to 90 degree. Egaa kana gidduutti warreen argaman kan nuti ilaallu jechuudha. Saayinii isaa akkasuma koosii taanii isaa kana warreen aangiliin isaa kana gidduutti argamanii trigonometrical value isaa barbaadna jechuudha. In the previous section, we have seen how to determine the trigonometric ratio of sin theta, cos theta, and tan theta when theta is a special angle 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. Egaa viidiyoo darbe keessatti jechuudha yookiin immoo sekshinii isa darbe keessatti kan nuti waliin ilaalle trigonometric ratio kan eenyu ilaalle special angle warreen ta'an jechuudha. Kana jechuun basic angle warreen jennu jechuudha. Isaanis eenyu fa'i? Kan 0 degree 30, 45, 60,
90. Isaan kana kan nuti waliin ilaalaa turre jechuudha. Trigonometric ratio isaa. Amma immoo kan nuti waliin ilaallu warreen special angle hin taane ilaallaa jechuudha. Special angle kan taane immoo eessarraati kan nuti ilaallu? Teebilii irraati ilaalla. Teebiliin kun immoo eessatti argama? Dhuma kitaaba keessan irraati isiniin jedheetan jira dura. Dhuma kitaaba keessan irraa argachuu dandeessu. Akkamitti akka ilaallu kan akkamitti akka fayyadamnu teebilii sun jechuudha. Kan waliin ilaallu ta'a na hordofaa. Following the same procedure of getting trigonometric ratio of the given special angles, it is possible to determine the trigonometric ratio of any angle. Trigonometric ratio isaa determine gochuuf jechuudha. Angilii kamiyyuu ni danda'ama jedha. Trigonometric ratio isaa determine gochuuf kan angilii kamiyyuu ni danda'ama jedha. There are trigonometric table of approximate value of trigonometric ratio of acute angles that have already been constructed by advanced arithmetical process. Egaa maal jedha? Trigonometric ratio warreen basic angle ta'an jechuudha. Isaaniin teebilii fayyadamuun nun barbaachisu. Garuu warreen basic angle hin taane, isaan kun basic angle jedhamu. Warreen amma itti sararu kun jechuudha. 0 degree 30, 45, 60, 90 isaan kun basic angle. Isaan kun teebilii fayyadamuun nun barbaachisu. Isaan kamirratti kan nuti teebilii fayyadamnu? Warreen basic hin taane. Fakkeenyaaf 15 degree, 16 degree, 20 degree isaan kun special angle miti yookiin basic angle miti. Isaan kana trigonometric ratio isaa baruuf maal fayyadamna? Teebilii fayyadamna. Teebiliin kun immoo eessatti kan inni argamu? Akkuma dura isiniin jedhe dhuma kitaaba keessanii irratti kan isin argattan jechuudha. Dhuma kitaaba keessanii irra jira. Peejii isaa dhuma irra kan inni jiru. Isas waliin kan ilaallu ta'a boodarra jechuudha. Teebilii sana akkamitti akka ilaallu, akkamitti akka itti fayyadamnu. One of such table is found at the back of this textbook. Akkuma dura isiniin jedhe dhuma kitaaba keessanii irra kan inni jiru. Peejii isaa dhumaa jechuudha. Follow the next step to read the trigonometric value from a trigonometric table. Trigonometric table irraa akkamitti akka dubbifnu waliin ilaala jechuudha. Isaan kun steepii isaati. Akkamitti akka teebilii sana dubbifnu jechuudha. Isaan kun steepii isaati. Steepii sadan kun jechuudha. Teebilicha mee waliin haa ilaallu. Egaa akkuma argitan teebilichi kana kan inni fakkaatu. Teebilii isaa yeroo ilaaltan kana kan inni fakkaatu. Asiin qarqara lamaan irra jechuudha. Maal bakka bu'a? Degree bakka bu'a. Maal jedha asirratti? Corresponding angles in degree. Degree bakka bu'a asiin jechuudha. Ishiin qarqara lamaaniin bakka bu'u kana jechuun asitti kun 0 degreedha. 1 degree, 2 degree, 3 degree, 4 degree jedhee itti fufaa. Asii ilaaluu dandeessu. Dhufee haga 45tti kan inni jiru. 45 haga 45 digriitti kan inni jiru. 45 digrii erga qabee immoo asii immoo jechuudha. Asiin immoo maal ta'a? Asiin immoo ol deebi'a. Inni immoo haga eessaatti kan inni deemu? Asiin immoo asii ol deebi'a. Dhufee haga 90 qaqqabutti jechuudha. Haga 90 qaqqabutti. Asirratti gaa 90 mataa ishee irratti taaniin maal ta'a? Undefined ta'a. Kanaaf as bakka kana duwwaa godhe jechuudha. Taaniin 90 digrii maal ta'a? Undefined dha. Akkuma teebilii duraa isinitti agarsiise jechuudha. Akkamitti akka undefined ta'e isinitti himeen ture. Asirratti kanaaf kan inni bakka duwwaa hambise. Asiin gaa wanti isin baruu qabdan asii gadee yeroo laaltan asiin jechuudha. Dhufee haga 45 qaqqabutti
Ishiin kun saayinii bakka buuti. Asii gadee yeroo deemtan jechuudha. Asii gadee yeroo deemtan kolomiin kun saayinii vaaliyuu saayiniiti jechuudha. Vaaliyuu saayiniiti. Asirraa digirii bakka buuti isiniin jedheetan jira. 0 digriin saayiniin 0 digirii meeqa? 0dha. Saayiniin 1 digirii meeqadha? 0.01745 saayiniin 2 digirii kunoo isa kanadha. Kan 3 digirii kun ishii kanadha. Kan 4 digirii ishii kanadha. Asii gadee yeroo deemnu egaa maal bakka bu'anni kuni vaaliyuu saayiniiti jechuudha. Teebilii kana keessaa ni argitan. Kan koosiis illee akkasuma. Kan koosii yeroo ilaaltan koosii yeroo asii gadee deemnu roon kun koosii bakka bu'a. Kan koosii vaaliyuu koosiiti. Asirraa akkuma ilaallu digiriin 0 asirratti koosiin 0 digirii meeqa? 1dha. Kan 1 digirii immoo 0.99848 kan 2 digirii immoo ishii kanadha jechuudha. 0.99931dha. Haga kanaatti asii gadi yeroo deemtan haga dhuftanii 45 geessanitti deemtu jechuudha. Kan 11, kan 14, kan 15, kan 20, kan 30 as keessa jira hundi isaa jechuudha. Haga dhufee 45 qaqqabuutti jechuudha. Kun raawwii ishiin kun jechuudha. Raawwii hin taane kolomii ishiin kun. Kolomii ishiin kun kolomii ishiin kun jechuudha. Kolomii ishiin kun maal bakka buuti? Asii gadee yeroo deemnu jechuudha. Saayinii bakka buuti. Saayinii bakka buuti. Yeroo asii gadee deemnu. Ishiin kun immoo koosii bakka buuti. Vaaliyuu koosii. Kana jechuun asii gadee yeroo deemnu egaa asiin haga dhufee 45 gahutti. Erga 45 geenyee booda immoo asiin immoo ol deebinaa miti egaa. Kallattii harka mirgaa keenyaan jechuudha. 45 erga keenya asii ol deemna. 46, 47, 48, 49 jechuudhaan. Yeroo kana immoo maal laaltu? Iddee kanatti jechuudha. Iddee kanatti saayinii ilaalaa turtan miti yeroo asii gadee dhuftan. Faristi kolomaniin kun asii gadeen kun tarree asii gadeen kun jechuudha. Tarree asii gadeen kun yeroo asii gadee dhufnee tokkorraa kaafnee 0 digiriirraa kaafnee haga 45 geenyutti kolomiin kun yookiin tarree inni kun maal bakka bu'e? Vaaliyuu saayinii bakka bu'e. Inni kun immoo maal bakka bu'e? Koosii bakka bu'e. Inni kun immoo vaaliyuu koosii bakka bu'e. Yeroo asii gadee deemnu jechuudha. 0irraa kaafnee 45 haga qaqqabnetti maal bakka bu'e jechuudha. Kolomiin kun asii gadeen kun vaaliyuu saayinii bakka bu'e. Inni kun immoo inni lammaffaa immoo kolomanii inni lammaffaa immoo maal bakka bu'e? Koosii bakka bu'e. Vaaliyuu koosii bakka bu'e. Yeroo asii olee deebinu immoo 46, 47, 48, 49 jennee haga 90 geenyutti faristi kolomaniin kun maal bakka bu'a? Maal bakka bu'a? Koosii bakka bu'a. Dura saayinii bakka bu'a ture. Koosii bakka bu'a. Inni kun immoo saayinii bakka bu'a. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isin hin taane koomentii jalatti naa barreessu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin illee viidiyoo isiniifan dalagaa jechuudha. Asii olee yeroo laallu asii olee yeroo deebinu jechuudha. Kana jechuun 45 60 keessa mana 50 digirii mana 50 mana 70 mana 80 keessa kolomiin inni kun maal bakka bu'a? Koosii bakka bu'a jechuudha. Kolomiin inni faristi kolomiin kun. Inni sekondiin immoo saayinii bakka bu'a. Isa duraa irratti yeroo 0irraa kaasnee hanga 45 qaqqabnetti faristi kolomanii maal bakka bu'a? Saayinii bakka bu'a ture. Agaruu amma immoo maal ta'e yeroo 45 ol ta'uun digiriin nuti barbaannu teebilii kanarraa jechuudha. Faristi kolomaniin maal ta'a? Koosii bakka bu'aa jechuudha. Dura saayinii bakka bu'aati ture. Yeroo 0irraa kaafnee hanga 45 barbaadaa ture jechuudha. Fakkeenyaaf asitti kan 30 digirii haa ilaallu. Kan 30 digirii egaa asitti faristi kolomanii keessatti saayinii bakka bu'a egaa maaliif 0dhaa kaasee haga 45 digirii gahutti inni kun kolomii inni kun maal bakka bu'a? Tarree inni kun jechuudha.
saayinii bakka bu'a. Kanaafuu saayiniin 30 digirii maal ta'a? Saayiniin 30 digirii 0.5 tokkorra lammaffaa jechuudha. Kan 60 immoo haa ilaallu. Kan 60 saayinii 60. Yeroo kana egaa 45 ka'ee haga 90 gahutti 45 ka'ee haga 90 gahutti kolomii isa kan bakka bu'a saayiniin? Kolomii isa kan bakka bu'a? Isa kana otoo hin taane isa kana bakka bu'a. Isa kana bakka bu'a. Asirratti egaa saayinii kan 60 ilaalla. Saayinii kan 60 maal ta'a? Yeroos egaa kolomii isa kana bakka bu'a saayiniin 60 yeroo kana. Saayiniin 60 maal ta'a? 0.86602 bakka ta'aa jechuudha. Koosii 60 immoo ilaalla. Koosiin 60 immoo meeqa? Koosiin 60 immoo asiin egaa koosii bakka bu'a egaa ishiin kun dura yeroo asiin 0 irraa kaasnee haga 45tti yeroo dhufne kolomaniin kun saayinii bakka bu'a. 45 haga 90 gidduu jiran immoo yeroo barbaadu digirii isaa saayiniin isa kan bakka bu'a? Kolomii ishii kana bakka bu'a jechuudha. Saayiniin. Amma egaa nuti koosii kan 60 barbaanna. Koosii 60 yeroo kana egaa isa kana ilaallaa jechuudha. Kolomanii isa kana ilaalla. Koosii kan 60 ilaalla. Koosii kan 60 ol deebinee yeroo ilaallu 60 eessadha? Asidha. Kolomanii isa kam ilaalla? First kolomanii ilaalla. Meeqadha? 0.5 kana jechuun tokkorra lammaffaa jechuudha. Kanaafuu saayiniin 30 fi koosiin 60 wal qixa. Kan akkasitti na hubadhaa. Ifaadha jedhee yaada. Kan ifa isiniif hin taane koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin isiniif dalaga jechuudha viidiyoo. Akka ifa isiniif ta'uuf example kana mee haa ilaallu. Using a trigonometric table, find the value of each of the following. Kan 18 saayinii 18 kan 37 digirii akkasumallee kan taanii 70 digirii jechuudha. Asirratti teebilii sun ilaaluun dirqama ta'a jechuudha. Teebilicha akka ilaalle haa hojjennu. Egaa saayinii 18 ture. Saayinii 18 bira yeroo deemnu saayinii 18 kun akkuma argitan saayinii 18 meeqadha? 0.309017. Maaliifii kana roo kana kan ilaaluu qabnu teebilicha yeroo ilaallu egaa asirraa saayinii kan 18ti. Saayinii kan 18 yeroo ilaallu meeqa? Asirraa egaa saayiniidha ilaaluu qabna gaasiin. Saayinii ilaaluu qabna kunoo saayinii asirraa akkuma argitan kun saayinii jedhama. Saayinii irraa asii gadee buunee ilaalaa jechuudha. Maaliifii digiriin nuti barbaadaa jirru kun 0 fi 45 gidduutti argama. Yeroo kana saayiniin kolomanii kana keessaa barbaanna jechuudha vaaliyu isaa. 18 ilaallaa jechuudha. 18 meeqa arganne? 0.309017 arganne. Ittaan suudhaan immoo maal nu gaafatee biirra kan jiru koosii 37. Koosiin 37 innis akkasumallee 0 fi 45 gidduutti argama digiriin isaa jechuudha. Kolomanii ammuma fayyadamne kana fayyadamne. Meeqa? 37 ture miti? 37 ture kunooti gatiinsaa kana ta'a jechuudha. 0.601815 jechuudha. Ittaan suudhaan immoo taanii kan 70 ture. Taanii siirra kan jiru kan saayinii taanii 70 nu gaafate. Taanii 70 immoo asirraa 70 eessatti argama? 70. Taanii 70 meeqadha? 2
lama tuqaa torba afur torba afur saddeet. Taanii yeroo ilaaltan haga 45 qaqqabutti jechuudha. Zeeroodhaa kaasee haga 45 qaqqabutti dabalaatii deema. Zeeroorraa gara tokkotti dabalaa deema. Erga 45 digriin isaa 45 qaqqabee booda immoo 45 haga 90 digriitti jechuudha. Dabalaa deemaa jechuudha. Akkasuma dabalaati kan inni deemu. 90 irra yeroo ga'u undefinedha. Undefined jechuun furmaata hin qabu jechuudha. Furmaata hin qabu. Maaliif akka furmaata hin qabne dura hojjedhe waan tureef isa ilaaluu dandeessu. Kana fakkaata jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane ammallee koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Viidiyoo kan biroollee isiniifan dalaga. Egaa soluushinii isaatiin isinii hojjeteeti jira. Akkuma ammaatti kan isin hojjettan jechuudha. Kunoo asii gadee buutanii ilaaltu jechuudha. Yeroo ilaaltan kunoo asirraa argachuu dandeessu. Koosii 37 akkuma amma barbaannetti kan isin ilaaltan. Kan taanii 70 jechuudha. Akkuma argitan kunooti. Itti aansuudhaan exercise 5.6 waliin ilaalla. Find the value of each of the following using trigonometric table. Trigonometric table dhaan kan nuti barbaannu jechuudha. Maanni saayinii 23 saayinii 23 koosii 9 taanii 40 saayinii 54 koosii 68 taanii 82 isaan kana hundasaa waliin ilaalla. Saayiniin 23 yeroo barbaannu saayiniin 23 kunoo akkuma sarargitan kun ishii kana saayinii 23 itti aansuudhaan maal nu gaafate koosii 9 nu gaafate. Koosiin 9 immoo kun ishii kana ishiin itti maru kana jechuudha. Koosii 9ti. Itti aansuudhaan siirra kan jiru taanii 40 nu gaafate. Taanii 40 nu gaafate. Taanii 40 jechuun gaa taanii 40 jechuun kolomii ishii kam laalla? Kolomii ishii kana otoo hin taane kolomii ishii kana laalla. Maaliif? Kolomii zeeroodhaa kaasee hanga 45tti kolomii ishii kana laalla kan taanii jechuudha. 45 hanga 90tti immoo kolomii ishii kana laalla. Kolomii ishii kana laalla. Kanaafuu taaniin 40 yeroo ilaallu kolomii ishii kana laalla jechuudha. Kuneeti gatii ishee. Itti aansuudhaan immoo diira kan jiru saayinii 52 nu gaafate. 52 immoo eessatti argama? Kunooti. Yeroo kana immoo isa kam laalla? Isa kana dhiibneet kolomii ishii kana fayyadamna jechuudha. Vaaliyuun isaa kam ta'a? Saayinii 52 ishii kana ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo koosii 68. Koosii 68. 68 eessatti argama? 68 koosiin 68. Koosiin 68 kam ta'a? Ishii tana ta'a jechuudha. Yeroo kana koosii bakka bu'a jechuudha inni kun. Kun koosii jechuudha. Koosii bakka bu'a yeroo kana. Itti aansuudhaan immoo taanii 82. Taanii 82 yeroo ilaallu immoo kolomii isa kan fayyadamna? Isa dhumaa kana fayyadamna jechuudha. Kun kolomii isa kana fayyadamna. Kolomii isa kana kan fayyadamnu zeeroodhaa kaasee haga 45 isa jiruuf fayyadamna. Maal nu gaafate amma 82. 82 yeroo ta'utti kolomii ishii kan fayyadamna ishii kana laalla jechuudha. Kanaafuu 7.1 5 3 7 6dha jechuudha.
Egaa viidiyoon har'aaf qabadhe kana fakkaata. Wantoota gaaffii isinitti ta'e akkasumallee bakka isinitti ulfaate yookiin bakka isin konfiizu godhe komentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaa. Bifa shoortii viidiyootiin viidiyoo biraa isiniif dalaga jechuudha.